Akkam jirtu barattoota, har'a kan waliin ilaallu barnoota hawaasaa kutaa 8ffaa keessatti waa'ee qabiyyeewwanii fi baqqaana qilleensa marsaa lafaa jalatti qabiyyeewwan qilleensa marsaa lafaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Qilleensi marsaa lafaa wal makaa gaazota adda addaa, dhurkee fi bishaan haala hurkaatiin of keessaa qaba jechuudha. Qilleensi marsaa lafaa maal of keessaa qaba? Gaazota adda addaa of keessaa qaba. Dhurkee fi bishaan hurkaa of keessaa qaba jechuudha. Gaazota kana keessaa qilleensa marsaa lafaa keessaa qooda guddaa kan qabu naayitiroojiiniidha jechuudha. Lammaffaa irratti immoo oksijiiniidha. Gaazota lafa naannoo qilleensa marsaa lafaa kana keessatti argaman keessaa naayitiroojiiniin isa guddaa yoo ta'u parsantii 78 qabata jechuudha. Parsantii 78 kan qabatu naayitiroojiiniidha isa guddaa. Lammaffaa irratti immoo oksijiiniidha jechuudha. Oksijiiniin iddoo guddaa qabata naayitiroojiinii ta'anis parsantii 20.95 jechuudha. Argooniinis hamma ta'e ni qabata parsantii 0.93 qabata jechuudha. Warri kun gaazota dhaabbatu jedhamu. Gaazota jijjiiramoo kan jedhaman immoo hurkaa bishaaniidha, kaarboon daayoksaayidiidha, miiteeniidha. Warri kun gaazota jijjiiramoo jedhamu jechuudha. Warra kanatu qabiyyee qilleensa marsaa lafaati jechuudha. Kan itti aanu baqqaanota qilleensa marsaa lafaa kan jedhudha. Tempireechara irratti hundaa'uun qilleensi marsaa lafaa baqqaanota afur gurguddootti ni qoodama jechuudha. Bakka afuritti tempireechara irratti hundoofne bakka afuritti qooduu dandeenya jechuudha. Isaanis tirooposferii, istiraatosferii, meesoosferii fi termoosferiidha jechuudha. Akka kanatti bakka afuritti qooduu dandeenya jechuudha qilleensa marsaa lafaa. Isa jalqabaa bal'inaan yoo ilaallu tirooposferii kan jennu baqqaana lafaatti aanee kan argamudha jechuudha. Tirooposferiin baqqaana lafaatti aanee argama. Haalli argama isaatis naannoo mudhii lafaatti hamma kiiloomeetira 17 ol fagaatee kan argamu yommuu ta'u, naannoo bantiiletti immoo hamma kiiloomeetira 7 ol fagaatee argama jechuudha. Egaa fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu fakkii kana yoo ilaalle tirooposferii kan jennu kun akka kana hanga kana lafatti dhiyaatee argama jechuudha. Naannoo lafaatti argama jechuudha. Lafatti dhiyaatee kan argamudha tirooposferiin kun. Hanga meeqatti jechuudha? Jalqaba lafaa kaasee hanga kiiloomeetira 12 hanga 18tti lafarraa ol siqee argama jechuudha. Istiraatosferii kan jedhus ni ilaalla. Meesoosferiin kun kiiloomeetira 12 hanga 18 yookiin hanga 17tti ol fagaatee argama jechuudha. Baqqaana kana keessatti yommuu ol ka'iinsi dabalaa deemu tempireecharri immoo hir'achaa deema jechuudha. Baqqaana tirooposferii kana keessatti ol ka'iinsi yeroo dabalutti tempireecharri hir'achaa deema jechuudha. Kunis kan ta'uu danda'eef maal sababa ta'eefidha? Maddi ho'aa baqqaana kana lafa waan ta'eef jechuudha. Egaa fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu naannoon lafa gadi siqaa kanatti naannoon lafti gadi siqee argamu kanatti ni ho'a jechuudha. Yeroo lafarraa ol ka'aa deemu immoo yookiin gara gaarreenitti ol ba'aa deemu immoo tempireecharri isaa gadi bu'aa deema jechuudha. Maaliif baqqaanni tirooposferii kana keessatti maddi ho'aa inni tokko maaldha jechuudha? Baqqaana lafaadha jechuudha. Baqqaana lafaarraa ho'a argata jechuudha. Keessi lafaa ni ho'a. Ho'i keessa lafaa jiru sun baqqaana lafaa irraa ho'a madduu jenna jechuudha. Ho'a kana argata jechuudha tirooposferiin. Kanaaf yeroo lafarraa ol siqaa deemu tirooposferii kana keessatti tempireecharri gadi bu'aa deema jechuudha. Kan itti aanu sababni isaas baqqaanni kun dhiibbaan qilleensa marsaa lafaa guddaa ta'ee baqqaana kana keessatti ni argama. Dhiibbaan qilleensa marsaa lafaa guddaa ta'e baqqaana kana keessatti ni argama. Sababni isaas baqqaanni kun hunda irra ruukkaadha jechuudha. Gosoota garaagaraa fi qilleensa bishaanii of keessaa waan qabuuf fiixeen yookiin daangaan gara olii baqqaana kana tirooppaawusii jedhama jechuudha. Fiixeen daangaan gara olii kun eessatti jechuudha? Daangaa gara olii jechuun isaa hanga dhufee as kana ga'utti jechuudha. Sarara kana hanga ga'utti tirooppaawusii jedhama jechuudha.
Kan itti aanu istiraatosferiidha. Istiraatosferii kan jennu kun baqqaana tirooposferiitti aanee argama jechuudha. Lammaffaatti istiraatosferii kan jennu kun baqqaana tirooposferiitti aanee argama. Baqqaana kana keessatti ol ka'iinsi yeroo dabalu tempireecharri suuta dabalaa deema jechuudha. Lafti baqqaana kana keessatti ol ka'iinsi hamma yerooma dabalu tempireecharris dabalaa deema jechuudha suutaan. Kunis kan ta'eef maalidha? Kuufamni guddaan ozoonii baqqaana kana keessatti argama jechuudha. Kuufamni guddaan ozoonii kan jennu kun kuufama guddaadhaan istiraatosferii kana keessatti mul'ata jechuudha. Jiraachuun ozoonii immoo carallaan altiraa vaayoleetii jedhamu akka keessatti xuuxamee hafu taasisa jechuudha. Ozooniin kun istiraatosferii kana keessa jiraachuun isaa carallaa altiraa vaayoleetii kana akka inni as keessatti kuufamee hafu taasisa jechuudha. Daangaan istiraatosferii fi meesosferii istiraatopaasii jedhama jechuudha. Kunis hanga kiiloomeetira 20 ol fagaatee argama jechuudha. Egaa asirratti fakkii kanarratti yeroo ilaalle hanga tirooposferiin eessatti dhaabbata? Sarara kanarratti jechuudha. Sararri kunis maal jennee? Tiroopaawusii jedhama jenneerra. Asirratti kan istiraatosferii immoo kiiloomeetira 20 ol fagaatee kan argamu yeroo ta'u, iddoo kanatti meesosferii fi istiraatosferii gidduutti kan argamu yookiin iddootti istiraatosferiin dhaabbatu istiraatopaasii jenna jechuudha. Kan itti aanu meesosferiidha. Meesosferiin baqqaanni kun daangaa gara olii istiraatosferii fi 90 kiiloomeetirii gidduutti argama jechuudha. Egaa meesosferii kana yoo ilaalle meesosferiin kun istiraatosferiitti aanee argama jechuudha. Istiraatosferiitti aanee argama. Baqqaana kana keessatti yommuu ol ka'iinsi dabalaa deemu tempireecharri immoo saffisaan hir'achaa deema jechuudha. Tempireecharri lafti ol ka'iinsi yeroo dabalaa deemutti tempireecharri saffisaan hir'achaa deema jechuudha. Tempireecharri hamma negatiiva 185 digirii seelsheesiitti gadi bu'a jechuudha. Saffisaan hamma isa tirooposferii fi istiraatosferii irra saffisaan gadi bu'aa deema jechuudha. Asitti istiraatosferii kana keessatti tempireecharri suuta dabalaa deema jenne ture. Suuta dabalaa deema tempireecharri. Meesosferii kana keessatti immoo saffisaan hir'achaa deema jechuudha. Tempireecharri hamma negatiiva 185 digirii seelsheesiitti gadi bu'a jechuudha. Baqqaana hunda irra baqqaanni kun rukkinni gaazota xiqqaa waan ta'eef sababa rukkinni gaazota kanaa xiqqaa waan ta'eef jechuudha kan kun uumamu. Haalli kun immoo ho'i akka hin kuufamne taasisa. Fiixeen yookiin daangaan baqqaana kanaa gara olii kun maal jennee waamna jechuudha? Meesopaasii jennee waamna jechuudha. Meesopaasii kan jennu kun bakka kanatti kan argamudha jechuudha. Meesosferiin kun iddoo itti meesosferiin dhaabbatu yookiin baqqaanni meesosferii kun maal jedhama? Meesopaasii jedhama jechuudha. Kan itti aanu teermoosferii kan jennudha. Teermoosferiin maalidha? Baqqaana marsaa lafaa gara olii daangaa meesosferii olitti argamudha jechuudha. Daangaa meesosferiitti aanee kan argamu teermoosferii jennaa jechuudha. Baqqaana kana keessatti yommuu ol ka'iinsi dabalaa deemu tempireecharri saffisaan dabalaa deema jechuudha. Hanga digirii 1500 digirii seelsheesii gaha jechuudha. Meesosferii kana keessatti maal jennee? Tempireecharri saffisaan hir'achaa deema jechuudha. Teermoosferii kana keessatti immoo ol ka'iinsi yeroo dabalaa deemutti saffisaan dabalaa deema jechuudha. Tempireecharri saffisaan dabalaa deema. Meesosferii keessatti saffisaan xiqqaachaa deema. Teermoosferii keessatti immoo saffisaan dabalaa deema jechuudha. Kanarraa kan ka'e baqqaanni kun baqqaana qilleensa marsaa lafaa isa baay'ee ho'aa ta'uun beekama jechuudha. Maaliif? Hanga digirii seelsheesii 1500tti ol waan ka'uuf baqqaana jiran keessaati inni kun baay'ee ho'aa ta'uun beekama jechuudha. Teermoosferii kan jennu kun.
Kunis kan ta'eef immoo ozoonii guddaa hammi ozoonii guddaa waan ta'eef jechuudha. Hammi baay'ina ozoonii guddaa waan ta'eef tempireechariin isaa baay'ee ol ka'aadha jechuu dandeenya jechuudha. Egaa fakkii kanarraa akka hubachuu dandeenyu fakkii kanarratti tirooposferiin isa jalqabaadha jechuudha. Tirooposferiin lafa naannoo nuti argamnutti kan argamu tirooposferii kanadha jechuudha. Innis fageenyi isaa hanga lafarraatii kaasee hanga kiiloomeetira 17tti kan argamudha jechuudha. Kana keessattis lafatti siqnee yoo argamnu naannoo lafa gadi siqaa kanarratti yeroo argamnu ho'iinsi isaa guddaadha jechuudha yookiin digiriin ho'iinsaa guddaadha jechuudha. Yeroo ol ka'aa deemu qorraa deema jechuudha. Gara gaarreeniitti ol ba'aa yeroo deemnu laftichi qorraa deema jechuudha. Maaliif? Baqqaanni tirooposferii jedhamu kana keessatti ho'inni eessaa argama? Baqqaana lafaa irraa waan argamuuf baqqaana lafaa irra baqqaana lafaa keessaa ol waan ba'uuf ho'i baqqaana lafaa kanarraatii arganna jechuudha ho'a. Kanaaf yeroo ol ba'aa deemnu ho'i xiqqaataa deema jechuudha. Sarara kana immoo maal jenne bakka baqqaanni tirooposferii dhaabbatu tiroopopaasii jennee jechuudha. Kan itti aanu istiraatosferiidha. Istiraatosferiin kun eessatti dhaabbata? Daangaa istiraatopaasii jedhamu irratti dhaabbata jechuudha. Kan itti aanu meesosferii jenna jechuudha. Meesosferii kana keessatti hammi ol ka'iinsi yeroo dabalaa deemu maal ta'a jennee meesosferii kana keessatti ho'inni lafarraa yeroo ol fagaataa deemnu yookiin ol ka'iinsi yeroo dabalaa deemu tempireechariin isaa hir'achaa deema jechuudha. Istiraatosferii kana keessatti immoo maal ta'a? Tempireechariin suuta dabalaa jechuudha. Istiraatosferii kana keessatti tempireechariin suuta dabala jechuudha. Istiraatosferii keessatti. Meesosferii keessatti immoo saffisaan hir'achaa deema jechuudha. Tempireechariin hir'achaa deema meesosferii kana keessatti saffisaan hir'achaa deema jechuudha. Termosferii keessatti immoo saffisaan dabalaa deema jechuudha. Ol ka'aa yeroo deemnu saffisaan garmalee dabalaa deema jechuudha. Kanaafuu termosferiin isa baay'ee baqqaanota jiran keessa baay'ee ho'aa jedhamuun kan beekamu termosferiidha jechuudha. Haala kanaan baqqaanota qilleensa marsaa lafaa ilaaluu dandeenyeerra jechuudha. Kutaa itti aanutti wantoota qilleensa jijjiiramaa fi qilleensa baramaa to'atan kan waliin ilaallu ta'a. Agasitti viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e hiriyoota keessan qaqqabsiisuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Viidiyoon kun isinitti toleera yoo ta'e laayik gochuu hin dagatiin. Akkasuma yaadota qabdanii fi koomentii irra nuu kaa'aa. Chaanaalii kana jajjabeessaa. Kutaa itti aanu jajjabaannee akka isiniif hojjennuuf chaanaalii kana jabeessuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniif qooduuf chaanaalii kana beeksisuu hin dagatinaa. Galatooma.